بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. nuti hundi yaada muraada hawwiin eeggannu qabna. Hajaa teenya akka nuuf guutuuf Rabbii guddaa kadhachuu jirra. Wanti niyyanne akka nuuf guutamu abdii guddaan eegganna. Garuu yeroo garii dubbiin faallaa taati. Wanti nuti abdii guddaan eeyinu hundi fashalee hamileen nu caba. Abdiin nuti qabnu hundi burkutaawee jireenyi nuti dukkanaawa. Namni obsan qabne yeroo akkanaa kana tarkaanfii hamtuu ofirratti fudhata. Kan farshoo dhugee waan isa mudate irraanfachuuf yaalii godhuu fi kan summii dhugee lubbuu ofii galaafatus hin dhabamu. Garuu Rabbiin maaliif karoora nuti abdii guddaan eeyinu nu harkaa kuffisa? Maaliif osoo isaa abdannuu hamilee nu cabsa? Mee qaama qalbiin nafaana bu'aa seenaa itti aantu tana hordofaa. Dhugaa isiniin jedha. Seenaa tanarraa waan guddaa. Sideessi aminaan addunyaa dafaayaa. Gurbaa tokkotu barumsa sadarkaa olaanaatiin eebbifamee dalagaa dhabe. Yeroo dheeraaf dalagaa dhabee eega rakkataa turee booda guyyaa tokko waajjira hojjettoota hedduu barbaadu tokko keessatti galmaa'e. Eega galmaa'ee booda guyyaa dorgommiin itti gaggeeffamu himaniif. Namoota hojiif galmaa'an keessaa wal dorgomsiisanii nama ulaagaa isaanii guutu qaxaruuf karoora baasan. Gurbaan yeroo dheeraaf dalagaa dhabe kunis guyyaa baallamaa kana hawwii guddaan eegaa ture. Haati isaa dhukkubsattee mana ciisti. Waan isii haakima geessuun dhabee rakkoo jabduu keessa jira. Guyyaan baallamaa geennaan ganamaan hirribaa ka'ee qophaa'uu eegale. Uffata qabu keessaa kan irra gaarii jedhu uffatee of tottolchee yoo gara balbalaa deemu. Haati isaa harka Rabbitti ol qabdee imimmaan harcaasaa jirti. Fuulli isii guutuun akka nama bishaaniin dhiqateetti jiidhee jira. Gurbaan isaa haala haadhaa argee isii cinatti jilbeeffatee du'aayii godhuu eegale. Haati ilma ofii ofittas qabdee du'aayii dhangalaafte. Ilma kiyya, Rabbii milkiin si haa galchu. Dalagaa tana si haa baasu. Har'a gammachuu malee natti ol hin deebi'in. Rabbiin gammachuu na haa dhageessisu jetteen. Gurbaanis du'aayii haadhaa fudhatee abdii guddaan karaa bu'e. Ayyoon tiyya akka gaariitti du'aayii naa goote. Rabbiin du'aayii isii bilaash hin godhu. Inshaa Allah har'a milkii maan deebi'a jedhaa gara waajjiraa qajeele. Daqiiqaawwan muraasa booda dorgommiin ni eegalame. Waajjirri hojjettoota hedduu barbaadu kun namoota ulaagaa isaa guutan gulaalee fudhachuu eegale. Waan nama ajaa'iburraa hojjettoota hojii kanaaf dorgoman keessaa nama 2 qofatu kufee kuuwwan hundi mindeeffaman. Warra kufirraa tokko gurbaa ammarraa dubbataarru kana. Gurbaan kun areeda dheeressa, kofoo gabaabsa. Kanaafuu pirotokoola waajjira kanaa hin guuttu jedhanii ari'an. Akkasitti ogummaa fi beekumsa yeroo dheeraaf itti faajii barate osoo qabu sababaa uffannaatiif hojii dhabe. Gaddaan mataa lafatti gadi gombisee gara gandaa isaa qajeele. Osoo gara gandaa deemaa jiru beeksisa hojii kan jidaarra maxxanfame tokko arge. Qoorni hojii kun sadarkaa barnoota isaatiin yoo madaalamu akkaan xiqqaadha. Garuu usee taa'uu irraa hanga tokko na fayyada jedhee seenee galmaa'e. Wayita galmaayu namtichi isa galmeessaa ture ni ajaa'ibsiifate. Akkamitti sadarkaa barumsaa guddaa kana osoo qabdu hojii mindaa xiqqaa kana hojjechuuf murteessite. Bar sadarkaan barnootaa ati qabdu sadarkaa hoggansa dhaabbata kanaatii olii jedheen. Waan ittiin baradheen dalagaa dhabe. Usee taa'uu irra kanuma hojjechuu naaf wayya jedheen. Hayyee yoo ati feete nuti hojii siif kennina. Borga namarraa dhuftee dalagaa eegaluu mirga qabdaa jedheen. Akkasitti gurbaan ka'ee gara manaa qajeele. Wayita mana ga'uu haati isaa cinatti hirkattee eegaa jirti. Yaa ilma kiyya maaliin natti dhufte jetteen. Gurbaanis haadha bira gattaa'ee waan mudate hunda himeef. Haati akka malee dallante. Rabbiin maaliif du'aayii tiyya narraa qeebaluu dide? Kunoo eegaati eebbifamtee halkanii fi guyyaa isumatti waywaadha. Maaliif na hongeessa? Badiin tiyya maali? Jettee dallansuun alaanaluu eegalte. Ilmis abshir ayyoo tiyya. Inshaa Allah guyyaa tokko numa qeebalamtii du'aayiin tee jedhee haadha jajjabeesse. Baatii tokko booda waan ajaa'ibaatu argame. Waajjirri gaafa duraa sababa sunnaatiif gurbaa qaxaruu didee ari'e malaammaltummaan shakkamee saamsame. Hoggantoonni waajjirichaatis hedduun isaanii ni hidhaman. Gurbaan waan kana oduu TV irratti argee akka malee ajaa'ibsiifate. Yaa Rabbi galanni si haa ga'u. Anis osoo waajjira kanatti qaxaramee yoo na warra hidhame irraa ta'uu mala jedhe. Barii gaafa itti aanu yoo inni gara hojii deemuuf hirribaa ka'ee qoqophaayu bilbilli waajjira inni hojjetu irraa itti bilbilame. Daddafi ammuma koottu hojii ariifachiisaaf si barbaanna jedhaniin. Gurbaanis faxara nyaachuu dhiisee fiigichaan gara waajjiraa qajeele. Wayita waajjira ol seenu abbaan qabeenyaa waajjira san hundeesse taa'ee isa eegu jira. Hedduu rifate. Hojii irraa na ari'uuf na eegaa laata jedhee of gaafate. Abbaan qabeenyaa gurbaa arginaan bakka taa'u ka'ee taa'i jedheen. Gurbaan daranuu rifate. Dhaga'i dubbii jabduu siif himaa. Hogganaan dhaabbata kanaa eda galgala balaa makiinaatiin du'e. Hojjettoota as keessatti mindeeffaman keessaa namni sadarkaa barnootaa ol'aanaa qabu kan hojii kana hogganuu danda'u si malee hin jiru. Kanaafuu ammarraa eegalee hojii kana hoggani. Amaanaa jabduu kana sitti kennee jira jedheen. Akkasitti gurbaan gaafa duraa sababaa sunnaatiif carraa hojii dhabe waajjira birootti hogganaa ta'ee muudame.
mindaan isaatis dachaa hedduun guddifameef. Gurbaan kun guyyaa guutuu dalagaa irra oolee galgala gammachuun gara manaa qajeele. Waan mudate hunda takka takkaan haadha isaatti hime. Yaa ayyootii du'aayin tee gaafuma duraa san qeebalamte. Garuu Rabbiin karoora nuti baafneen osoo hin taane karoora ofiitiin hojjeta. Yeroo nuti barbaadnutti osoo hin taane yeroo ofiitiin hojjeta jedheen. Haatis dhugaa jettee yaa ilma kiyya jettee Rabbii ofii araarama kadhatte. Dubbiin tanuma Rabbiin yeroo ofiitii fi karoora ofiitiin hojjeta. Wanti nurraa eeggamu haajaa nutti jirtuuf du'aayii godhuu fi yoo haqarra jiraanne waan itti jirru irratti obsuudha. Rabbiin warra obsee milkaa'u nu haa godhu. Seenaa tanarraa barumsa guddaa argattan jedhee abdadha. If duraafis seenaawwan akkanaa hedduu qopheessuuf deema. Yoo hordofuu barbaaddan subscribe godhaa. namoonni birootis waan kana يا رسولي يا حبيبي يا شافعي نور قلبي